Kanan ani baradhes dipaartimentii Narsiingiidha. Yaa'u jalqabuma dura fireshmaanii koorsii fudhannee jalqaba dura gaafa seennu barbaadee jaaladhe dipaartimentii Narsiingii seene. Kanas jechuun kaayyoo koos galmaan ga'uudhaafi. Kan ammoo galmaan ga'uudhaaf bu'uura kan naa ta'e yookaan ammoo dhakaa bu'uuraa kan lafa naa kaa'ee yaa'u har'a lubbuun na bira jiraachuu baatu obbo Tashoomaa Tolaa ture milkeessuu qabda. Waan jirtuun si duukan jira humna cimaan si duuka jirra waan ta'eef ati milkeessuu qabda jedhanii kaayyoo kan lafa naa kaa'anii turanii. Mul'ata isaan lafa naa kaan san dammoo anis dhugoomsuun qaba jedhee yaa'u isaan lubbuun na bira jiraachuus baatu wanti isaan jedhan kaayyoon isaan jedhanii cinaa kaanii ture sun na bira ture. Isa sanillee galmaan ga'uudhaaf yaadeera. Yaa'u hagan danda'e isa kana oliyyuu osoo danda'amee lubbuu isaa boqochiisuudhaaf gammachuu guddaan natti dhaga'ama jedhee yaadee kaayyoo isaa kana galmaan ga'uuf kaade. Yaa'u keessa kootii fi keetti gaddaanillee guutamee jiraadhu. Garuu immoo mul'ata isaa san galmaan ga'uu kootiif gammachuu guddaan natti dhagahama. Jalqaba duraayyuu akkuma jechaa ture jalqaba duraayyuu jaaladhee barbaadeetiin kanaan ani seene. Kana jechuun dipaartimentii Narsiingii filadhee jaaladheetiin seene. Kanaaf dammoo uummata koo tajaajiluudhaaf duubatti hin jedhu haga humni koo danda'u bakka humni koo danda'utti wanti tokko osoo irraan eeggatin bakka humni koo danda'etti deemee gargaaruudhaaf qophiidha. Yaa'u jalqaba duraa akkuma waada seeneenis waada kennas fudhannee waada dursa dammoo jalqaba duraayyuu dirqamni lammummaan jiraata namummaan jiraata. Kanaafiyyuu lammii koo gargaaruudhaaf dirqama mo'aan argadhe yookaan dammoo ogummaan argadhe jedhee osoo hin taane ogummaa koo qofaan osoo hin taane hagan danda'e ogummaa kootii olitti haga hawaasa koo tajaajiluu danda'u tajaajiluuf qophiidha. Kana yoo hin jedhu dirqama natti kennameef yookaan dammoo silan mindeeffamuuf yookaan dammoo silan gatii wayii argadhuuf osoo hin taane hawaasa koo tajaajiluuf silan dhaabbadheef ogummaa kun jechuun ogummaa fayyaa jechuun jalqaba duraayyuu lammii nama rakkate gargaaruudha. Hawaasa san immoo gargaarree bira dhaabbannee gargaaruudhaaf haga humna kootii qophiidha jechuun barbaada. Kiyaasa gazzaan jedhama. Dipaartimentii faarmaasii irraa meedaaliyaa kan argachuudhaaf waan hin eegne ture. Akkuma beekamutti carraan argee garuu waan gammachuun na dhaga'ama. Kun meedaaliyaan kun immoo mooraa hin hafneerra hawaasa kiyya tajaajiluudhaaf waan hin beekne qophaa'aadha jechuun barbaada. Nuti hawaasni warri fayyaa irratti hojjetu faasiliitiin baay'ee hin jiru garuu wanta danda'ame hojjechuudhaaf qophiidha. Ani yaa'u immoo barsiisaati. Immoo babbaan kiyya akkatti baratee dhufe hin beeka. As nageera. Kanaafuu galatoomaa jechuun barbaada. Guyyaan har'aa guyyaa guddaadha. Guyyaatti dadhabbiin keessan kaleessaa bu'aa argatedha. Guyyaan har'aa cichoominni keessan guyyaan itti mul'atedha. Bu'aan isaa mul'atedha. Guyyaan har'aa dadhabbiin maatii keessanii guyyaatti fiirii argatedha. Guyyaan har'aa dadhabbiin barsiistota keessanii bu'aadhaan kan mul'atedha. Abbootiin keenya daandii dheeraan har'a fixan daandii haaraa guyyaatti bocattanidha guyyaan har'aa. Jireenya haaraadhaaf, hojii haaraadhaaf, ergama haaraadhaan jechuudha. Kanaaf iyyuu sadarkaa tokko fixanii sadarkaa ittaanutti ce'uudhaaf har'a nummoo eebbisnee isin bobbaasuudhaaf har'a walitti argamnee jirra. Kanaaf baga gammaddanii kan isiniin jennu. Gama tokkoon ergamatu isin eega. Gama birootiin kan kaleessaa fixanii har'a eebbaaf dhiyaattanii jirtan. Har'a eebbi keessan baga gammaddanidha. Boriif immoo of qopheessaadha. Isin beekumsa adda addaa, barumsa adda addaa barattanii addana keessatti jirtan. Hundumti keessan biyya keenyaaf hin barbaachistu. Hundumti keessan misooma keenyaaf hin barbaachistu. Hundi keessan qala'iinsa jireenyaa gadadoo nurra jiru isintu nurraa folqa. Isin kan nuu qaqqabu. Isin nurraatii kan harka nurraatii fuudhu. Amaanaa kan nurraa fuudhu isin. Isin bor pirezidaantonni, isin bor gaggeessitoonni, isin bor hakiimonni keenya gurguddaan gaafa dhukkubsanne isin harkatti kufna. Kanaaf kan qophooftan ta'a. Waan isin ittiin barattan adda addaa galmi keenya garuu tokko biyya badhaate arguudha. Biyya badhaate arguuf qabeenyi nuyi guddaa qabnu inni hangafaa isin. Kanaaf iyyuu of qopheessaa kan jennuuf badhaasni isin har'a nurkaa fudhattan
digiriin isin har'a nurraa fudhattan isa dhumaa miti. Inni isin guddaa har'a nurraa fudhattan amaanaa uummata keenyaati. Adaraa uummata keenyaati. Isiniin qaba uummanni keenya. Nuun qaba uummanni keenya. Kanaaf yoo jabaattanii ga'umsa keessaniin kan itti madaalamtan, borbaatanii uummata keessan kan tajaajiltan, uummata keessan kutannoodhaan hanna keessaa baatanii, kiraa sassaabdummaa keessaa baatanii, dhugaa irratti hundooftanii isa rakkatee isin barsiise otuun gadadeessin bakka ramadamtanitti abbaa koo haadha koo obboleessa koo jettanii ol kaatanii teessistanii kabajjanii akka tajaajiltanidha. Amaanaa kan isinitti gannee har'a isin bobbaasu.